السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نجيا كيسني وردفتوني يوتيوب channel خيا نجيا قبضين يكمل خيا ده بقى جرات الأورومو قالي ببريدوان خيا الحمد لله نجيا كبا ما هاروتي مالتو جرا سنبرا هرّا مالتو جرا وني هاروتي هارا دكتور تسقو داعا أكاسي سنينجا الحمد لله نجيا كبا وني هرّا دبتشو رادو فين نمني ما نانجا انجيني جاتشو فين دو ergaan kiyya jechuudha. Maal jennaan yoo ati nama gaarii taates gaarii namni siin jiru yoo ati badaa taate immoo inumaatu irratti sii dabalanii jechuudha. Maal jennaan namni waan namaan hin jenne qabu. Tokkoffaa irratti yoo ati jechuudha tokkoffaa irratti yoo ati nyaatte nyaattuudha siin jaan. Yoo ati nyaachuu baatte nyaachuu dandeettu siin jaan. Yoo ati deemte adeemtu siin jaan. Yoo ati teette mootuyyuu bakka teetteen sochaatu siin jaan. yoo ati tottolfattee deemte hin boonti sinjaan yoo ati callistes akkasuma hin boonti nama dubbistuu nama usteetuma yoo ati nagee fayyadin baatee galtee dalagattee deebite hin boonti sinjaan yoo immoo ati nama dubbisoo haa dubbatu taate immoo maraattuudha nama hundaa'uttuma haasootii wajjuma kolfiti wajjuma ta'a wanni siin hin jenne hin jiru ilmi namaa si galtee yoo ati nama furdaa taate nyaatee dikkatti furdattee yoo qallaa taate musaa dhukkubaa qabee siin jaan si galte yoo ati nama hundaa walii galte bootuun maal qabdisa siin jaan yoo ati nama hundaarraa'u adda fagaattee haa kophaa kee jireenya mataa keetii kanaan na baaseetti ati jireenya san jiraatu eegalte immoo wanni isaan siin jaan immoo namarraa adda baatee kophaa jiraatti Allah wanummaan namni siin hin jedhu akkuma feetattu nama duraa bu'uu hin danda'u saniif ati sammuu mataa keetiitiin ilaalcha mataa keetiitiin namaan deemuu sun ifii keetii waan sammuun kee yaade waan sammuun kee itti si ajaje godhuu qabdaa siin jaa angara fayyaa jechuudha. Maal jennaan ilmi namaa waan feetee oti goote illee waan gaarii siniin gaarii gootus badumatti si jijjiira. Addunyaa tana gubbaarrattuu namni tokko harabbiin qalbii jiise malee hundi isaanii jechuudha karuman taanetti si jijjiiruu danda'an jechuudha. Saniifuu ati waan kana hundaa ofirraa beektee mataa keetiin deemtee jechuudha. Dhageemaa sagaleen kiyyeessa dhageemuu dhabu'e. akkasitti mataa keetiin deemtee waan mataan keessi ajaje qofa godhuu qabdaa jaa maaliif jennaan ilmi namaa yoo ati hara gaarii jiraattes yoo ati baddurra jiraatte illee sin deebisan karuma ifii fedhan si oofuu ta'an jirsaniif ati mataa keetiin if ajajjee waan mataan keessi yaade waan mataan kee godhi siin jee qofa godhuu qabdaan siin jaa akka fiyyaatti maaliif jennaan namni mataa namaatiin deemu eessaa hin gogu hatama fakkeenyaaf yoo ati heerumuu baatte maaliif heerumuu baatte siin jaa yoo ati fuudhu baatte maaliif fuudhu didda siin jaa yoo ati fuutee mootuyyuu yoo ati fuutee hokkaatu walloltanii adda baatanii mootuyyuu haganumatti adda baataniisa siin jaa yoo mootuyyuu akkasumatti wal fuutanii jiraatanii ilmoon dhaltu amma fuutee jirta ilmoon dhaltu heerumteerti ilmoon dhaltu namuma si gargaaruun biraa beekadhu ati hin beektu waan mataa keessi fuudhus yoo taate hin beekta heerumus yoo taate hin beekta ilmoo dhalus yoo taate hin beekta garuu waan si rakkise ati mataa keessi waan itti beektu waan san dhiistee bira teessa malee tanamni si yaadu caalaa atiitu ofii yaada jechuudha. An akka kiyyaatti tanamni godhinaan jiru irratti ifii godhutu irra na gammachiisa. Ka jecha wanni jecha namaatiin godhe naan toltuu si jammat naafuyyuu hin toltu bas. Na jalaa dogongortee jechuudha naaf gaarii hin taatu. Inni akkasumatti akkuma jirutti ta'ee wanneen jechuu sanii fedhu yaa ilmaan Oromoo yaa obboleeyyan ta'e hundi keessanuu namaa waan je'ina namni waan mataa ifii abbaan hin beeka maal godhuu akka qabu. Jireenya ifii akkamitti jiraachuu akka qabu hibeeka namni yoo nama hin beekne taate okee ittima gorsa nama sirrii hin jirre yoo taate garuu walii namatina wajji nyaachaa wajjiin dhugaa wajjiin akka nama gaarii gisee wal bira jirtan wal faarsaa achi deebitanii immoo waa'ee walii wal hamata homaa hin barbaachisu faayidaa hin qabu maaliif nama jechuun nama yeroo wal biras yeroo wal duubas akkuma tokkotti ija takkaan wallaalu hiriyaa jechuun ammaas immoo hiriyaa gaarii qabaachuun hedduu barbaachisaadha. warri dhiiraas ta'e warri dhalaa maal jennaan hiriyaa gaarii hiriyaa nama nagaa nama karaa kee irra si gorsu yoo qabaatte atis karuma hiriyaan kan keessi gorsisan deema amma fakkeenyaaf nama gaarii taate namni badaa tokko walitti saayibdee namni badaan kun homaa nan godhu mataa kiyyaaniin deema gisee jettee hin dandeettu osoo jettuuti osuma karaa nagaa irra jirtu karaa isaa si deebisa namni sun digante yoo ati nama badaa taate nama gaarii saayibde immoo badooma keetirraa si gorsee osuma jee osuma ati yoo hawaasa fudhachuu diddu suutaan fudhattee atu jaalatte jechuudha. Amma dura jaametti seenaa takka irratti mucaan kiristaana wayii mucaan musliima muciyyoo kiristaana wayii jaalatee oduu gongoruu baadhee jechuudha.
jaalatee mijiyyoo san akka amantii islaamaatti deebituu barbaade fuudhuu waan barbaaduuf jechuudha. San booda aga isin amantii islaamaa qabattutti barsiisuu waan barbaadu jecha barsiisee yaani inni barsiisuu sun ta'in isin akkamatti barattee sheekarraa ta'u qaraatee haa ta'u waan adda addaa barattee gaafa quraana kana sirrii fudhattee muslima dhugaa taate inni heerumne beekadhu amma sirriitti if beeytee jettu wanni isin qaraatee fi wanni mucaan isii jaalate kun irra jiru takkaa miti. Islaamummaa dhugaa isin keessa seentee jirti inni garuu maqaan islaama malee waa'ee islaamummaa irraan beeku. Namoota akkamiin jetteen ansin heerumuun jetteen ati maqaan keetii islaama malee waa'ee islaamummaa irraa qofan qabdu. Akkas jetteen dhiistee jechuudha. Isin garuu alhamdulillah muslima taate. Akkana jechuun nama maqaadhaan akkas ta'u qofa osoo hin ta'in hojiin waa hunda yaadaan waa hunda waan nurraa barbaadu hunda godhuu qabna malee asii garagallee wal nyaatu asii maal godhuu wal hamatu faayidaa takka qabu nama biratti illee hin jaalatamu rabbi biratti illee hin jaalatamu. Sinigante ilmaan Oromoo saniifuu waa waliin hin jeena katolellee toluma isaatiin kabadellee gorsaatii kanarratti deebisa waliin hamatina waliin nyaatina gizee hojii jirtan akka namaa hojii nyaachaa gizee xiqqashu adda baatan immoo wal hamachaa wallahi gizee ammaan tufaa gizee badde hedduu gizee dogongortu dhugaa rabbi saahiba dhugaa jettee namni ati qabattu hin jiru asiin saahiba kiyya jettee ati hojii deemtu duubaan si nyaata akka nama nagaa sitti haasee si wajjin haasee jechuudha ammaas illee hiccitii keessanii ni matinaa namatti. Waa'ee jireenya keessanii waa'ee maatii keessanii iccitii keessan hundaa'u garaa keessanii qabadha. Ammas ijoolleen shamarranii nama jaalattan waan beekuu qabu tokko beeksisa. Waan inni silaa isinirraa beekuu qabu jalqaba yeroo wal bartutti waan sirraa beekuun hanga barbaachisu akka ittiin garuu waa hunda garaa keessaa fixxee itti gadi zaraggaftee borumootiyyuu garagaree waan saniin si tuqa jechuudha. Nama sammuu qabu nama jabaa nama gaarii yoo ta'e malee tokko akkanumatti zibxiin kama deemu hin jirure waan irraati nama hiyyaniin jaaladhamcaa kana dhugaa waan jiru hunda dhoysuun qabu jettee hatittimte inni booda waan saniin si arrabsa jechuudha. Saniif waan beekuu qabu ittiin waan beekuu hin qabne immoo dhiifadhu garaa keessatti wanti yeroo qabu yeroo waan takkarra geessanii waan silaa inni booda dhaguu rakkoon irraan gahaa jettee yookaan immoo jaalalteenyan irratti yaaddu booda ittiin eega walii galtanii isa laaltee dura duuba isa laaltee nama kunnaataa bunaan ta'u ammuma barbattee ammuma wal bartee ammuma waan qabu.